malee yeroo ammaa kanatti yeroo laallu bunni inni bunaa yookaan immoo oomishni bunaa yerootti dabalaa jira. Bara darbe keeshaa miliyoona 7 hanga miliyoona 8 kan nuti oomishne. Bara baranaa garuu miliyoona 8 hanga miliyoona 9 oomishne jechuudha. Maatii dabalataa keeshaa miliyoona 1 waan akkasii qaba bara baranaa jechuudha. Gama biraatiin immoo godinoota Oromiyaa baay'inaan buna oomishanii irra jiraanii gara lixaa fi gara kibba lixaa kanatti dhibeen tasgabbii akka jiru beekamaadha. Sababii sanaa fi buna gabaa giddugaleessaatti fiduun akka rakkisaa itti ta'e qonnaan bultoonni haasofsiisni nutti himaniiru. Sun ammam danqaa ta'ee sadarkaa federaalaatti buna biyya alaatti erguu irratti dhiibbaa uumeera. Bunni akkuma jedhame harki baay'inaan harki caalaan gara harka 70 kan ta'u Oromiyaarraa kan inni dhufu. Haala yeroo wajjin wal qabatee yeroo ilaalamu bunni cimaa garuu kan inni bahu waggaa tokko keessatti waan ta'eeraati. Yeroo hawaataan rakkoonni nageenyaallee yoo jiraateetiin hawaataan bunni yeroo ta'e waan dhufuuf kanatti oomisha keenya yookaan immoo gabaa addunyaatti dhiyeessuu irratti kanatti rakkoo kamitti uumeeru badaa hin jiru. Kanatti yeroo laallu bara darbee wajjin wal bukkee qabne yeroo laallu karana baay'ee dabaleera. Akkasumas immoo buna gabaa alaatti inni nuti ergutti akkanuma baay'ee dabaleera waan ta'eeraaf gama nageenyaatiin hagana miidhaan irraan ga'eera jennu amma kana hagarratti jiru. Waa'een galaana diimaa rakkoo addunyaa ta'uusaa kan tuqan Dooktar Addunyaan haa ta'u malee waajjirri isaanii karoora qabatee tureen caalaatti rakkooma jiru keessa ba'ee akka biyya alaatti buna erguu dandeessu ibsaniiru. Kana egaa rakkoonni galaana diimaas haa mudatutti gabaan addunyaa bunni baay'ee gadi bu'eeratti haa ta'u garuu tattaaffii gochaa jirruu fi gabaa addunyaa haaraatiin babal'isaa jiraachuu keenya irraan kan ta'e akkasumas immoo galaana diimaa kan irratti ni mudate konkolaataatiin fe'umsaan geessinee akka Jibuutitti qooti gochuun keenyi fi kanneen bara baranaa kaargoo xiyyaaraan illee bunni akka bahu taasisneerra. Bara darbee wajjin wal bira qabnee yeroo laallu bara baranaa gara toonii 200 fi toonii 10,000 ergineerra. Isa darbee wajjin yeroo laallu toonii 30,000 caalmaatiin ergineerra jechuudha bara baranaa kana. Biyyattii keessatti buna biyya alaatti erguudhaan kanneen tuqaman keessaa tokko waldaa oomishtoota bunaa Oromiyaa yookiin kooperaatiivii isa jedhamudha. Rakkoon galaana diimaa kun akkamitti isaan miidhee jira yookiinis rakkoo akkamiitu isaan mudatee jira isa jedhuuf obbo Dajaneen rakkoon kun gama lamaan akka ilaalan tuqanii inni tokko bunni isaan ergan warra fudhatan bira yookiin warra impoortarii bira ga'uudhaaf yeroon akka itti dabalee fi sunis gufuu mataa isaatii akka ta'e tuqanii kanarratti immoo karaa dheeraa deemuun waan irra jiruuf innis gatiin bunaa akka dabalu waan taasiseef waldhabdee warra bituu fi warra gurguru yookiin immoo waldaa isaanii fi warra isaan harkaa fuudhu gidduutti akka uumee ture tuqanii. Warra buna nurraa bitan fudhanni jechuudhaan namoonni nurraa bitan sun gara Laatiin Ameerikaatitti fuula isaaniitis hangara gartan jiru jechuudha. Warri duraan immoo kontiraata galanis immoo baasii dabalataa isaan baaseera. Gama kaaniin buna ammamii biyya alaatti erguudhaaf karoorfattanii ammamii immoo erguu dandeessaniittu? Yeroo ammaa kana bajanni keenya handhummuramu fulbana 30 salgaffaarra jirraa konteenara 320 ergineennee akkana gara 150 jirra almost naannoo wakkaatirra jirra karoora keenya jechuudha. European Unioniin uggura tokko labsii tokko labsee jira muddee bara 2024 irraa eegalee kan hojiirra oolu innis maayinni biyyoonni deforestationiidhaan yookiin muka mancaasanii buna oomishan gara Awurooppaatti akka isaan buna isaanii lammata erguu hin dandeenye murteerra ga'anii labsii kana lafa kaa'anii jiru. Waldaan keessan kooperaatiiviin Oromiyaa naannoo Oromiyaati buna hin naabitu. Haala kana giddugaleessa godhee gara fuulduraattis akka hin uumamne muki akka hin mancaane gochuu irratti ammam irratti hojjechaa jirtu? Yuuniyeeniin keenya buna Awurooppaatti gurguruutti sartifikeetiiwwan adda addaa orgaaniik feer tireed re'ee hanjennu kanaan nurraa bitu jechuudha. Kun jechuun immoo qotee bulaa keenyaafis piroojeektiiwwan adda addaa amma irraatitti gara piroojeektii 394 ijaareerra qotee bulaa keenya leenjiiwwan adda addaa kennineerra.
Godinoota Oromiyaa buna oomishan keessatti keessumaa gara kibbaa fi lixaa irratti akkasuma dhibeen nageenyaa jira. Dhibeen nageenyaa kun tamamsi miidheera. Gama nagaatiin amma ammaatitti buna nu fuudhaa jiru. Nu buna san amma ammaatitti waa'ee nagaatiin fuudhuu hin dandeenye hannuun jedhan jiru jechuudha. Wallaggaa irraa sirriitti dhufaa jira. Hojii irraa bakka hundaarraa'u bunni nu dhufaa jira jechuudha. Miseensi keenya waa'ee nagaatiin nu fe'uu hin dandeenye hannuun jedhan jiru jechuudha amma ammaatitti. European Unioniin biyyoota bosona mancaasanii buna dhaaban deforestation kan jedhu regulatiinii tokko baaseera. Warri bosona mancaasanii buna dhaabanii buna gabaatti erguu barbaadanii buna isaanii hin fudhannuu jedhanii murteessaniiru. Biyyooti baay'ee waan akkasiin hojjetu keessa darbanii warri akka Laatiin Ameerikaa kun kana dafanii jala taruudhaaf jecha baay'inaan buna ergaa jiru kan jedhu jira. Dr. Addunyaa, waajjirri keessan ministeerri bunaaf shaayii Itoophiyaa isin hooggantan kun dhimma kana irratti ammam hubannoo qabaa, ammam itti qophooftaniittu? Yuuniyeeniin Awurooppaa egaa seera kana baasee waxabajjii darbe kan seerri kun bahe kan inni paarlaamaatti mirkanaa'ee gara lafaatti bu'e jechuudha. Gatii kaasneenis akka nama buna kan biyya buna oomishuutti qotee bulaarraa kaanii hamma eksporterootaatti yeroo adda addaa kenninee hubannoo qabsiisuu irratti baay'ee dargagoo deemneerra. Akkamitti karoora waliigalaa akkamiin gaaffatii qopheessinee keessatti maal hojjechuu qabna, akkamitti raawwachuu qabna, karaa baranaa maal hojjenna kan jedhu akshin pilaanii gaafa qopheessinee itti deemaa irra jechuudha. Gama keenyaanis harka 30 ol kan ta'u biyya keenyaa kan inni deemu Awurooppaadha. Kanaanis gara doolaara miliyoona 500 Yuurooppii irraa fidannee argannu. Kanaaf sadarkaa riiski leeveliin keenya maal fakkaata kan jedhu adda baasnee bakki bosonni jiraneeru iddoo kan jiran kan jedhu adda baasnee soosaayitiin gabaa keessaa baasuun nurreeraa kanarra furmaata achaa jirra waan ta'eeraati. Yaa'u Disembarii dhufutti hoppuulii bunni keenya tokko malee Yuurooppii gala jennee abdii guddaa qabna. Egaa hordoftoota keenyaa qophii misoomaa irraa qabadhee dhiyaadde kana fakkaata ture. An Nugusuu Taamreeti, torban gaarii.